Halo, akkam jirtu fayyaa keessanii walabummaa News Network irraan isinii bilbilaa akkam jirta jaalboona? Jirra nagaa galata Waaqayyoo jirra nagaa keenya. Baga fayyaa taatanii egaa waan hedduu nama gaddisiisutu deemaa jira jechuun dhagahee naannoo lixa shaggar keessatti mee wanni irra jirtan maalidha? Wanni naannoo sanatti taateen hawaasarraa gara keessanitti isinitti dhufe maalidha? Sanirraa mee nu ibsimee akka waraana bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru sossoutti. Yeni baay'ee wanni amma uummanni Oromoo keessumaa lixa shaggar keessa jiru baay'ee waan si gaddisiisu waan gurraan dhagahuun ijaalaaluun itti tolle keessa jirra. Wanni namatti iyyatu namatti himatu dhabee jira. Ammoo akkaataa kanaan haala kana faana buutanii hordoftanii gurra uummataa biyya keessaaf ala kan jiran uummata Oromoo biraan ga'uu keessaniif galata guddaa qabdu. Egaa haalli amma uummanni Oromoo naannoo kana waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessaa kun keessa socho'u baay'ee kan si gaddisiisudha. Kaleessa jechuudha baatuma kana keessa guyyaa kaleessaa namoota 3 godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee Hoofuu jedhamu keessatti maqaan isaa tokkoffaa Kaamiruu Shuumii lammaffaa Bojaa Irkoo sadaffaa Eebbisaa Baayisaa nama jedhamu ijoollee Kaamiruu Irkoo Kaamiruu Shuumii nama abbaa ijoollee 2 ka ta'e Bojaa Irkoo abbaa ijoollee 3 ka ta'e Eebbisaa Baayisaa nama umuriin isaa waggaa 16-15 gidduu jiru namoota kana otoo isaan galgala loon barbaacha dhaattuuma hollaa yookaan immoo goodoodhuma naannoo isaanii jiru kana keessa socho'aa jiranii harkaan qabanii billaadhaan waraanni mootummaa Eertiraa dabalatee humnoota addaa Amaaraa humna addaa Oromoo jedhamu waamu dabalatee bakka dhimmi nageenya aanaa Cobii biratti argamutti billaadhaan maaloo rasaasaan nu ajjeessanii maa billaan nu qaltu dhala isin ilma dhiiraa miti badii hin qabnu nama barnootaan illee fagaatee miti nama barnoota kutaa 5 ol darbee miti maaloo waan nuti beeknu hin jiru qaamni hidhatee socho'u akkuma keessan kana xiqqaa guddaataan beeknu mayyaa waan biraa waan irraa beeknu qabnu osoo jedhanii harka kana bobaatti irraa baasanii morma iddoo lama xiqqanii marrumaan garaa keessaa baasanii kanarra darbee immoo marrumaan garaa keessaa bahee saanjaadhaan waraananii biraa darbanii jechuudha. Kana malees akkasuma kanaan kan wal fakkaatu akka lakkoofsa biyyattii kanaatti gaafa guyyaa 14 baatii 9 aanaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataa keessatti abbaa ijoollee 6 akka ta'e maqaan isaa Tashoomaa Magarsaa kan jedhamu mana isaati gad baasuudhaan isinaaf baratti roobsanii adda isaa kana keessa rasaasa 4 dha'anii balbalsaa duratti ajjeesanii namni kun nama abbaa fakkaaduwwan ijoolleen isaa haadha manaa isaa qofatti haftee har'a jireenya dadhabdoodhaan saaxilamtee jirti. Akkasuma kanaan kan wal fakkaatu gaafa guyyaa 13 godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Waddeessaa jedhamuun beekamutti maqaa addaa Ansabbii jedhamuun beekamutti nama caalmaa Fayyees jedhamu abbaa ijoollee 4 manaa gad baasanii rasaasa 3 balbala isaa duratti waldaa keessaa baasanii balbala isaa duratti ajjeesanii biraa deemanii. Taatee akka kana qofa miti namoota hedduu maqaa isaanii na jala ammatti argachuu hin dandeenye malee qabanii mana hidhaa keessaa baasanii kaan ibiddaan gubaa kaan immoo rarraasanii jalatti guddaa qabsiisanii waan nasi keessa jiru dubbadhu waan nan beeku hin qabu amma jiru namni akka dhadhaa ibiddaadhaan baqee dhumuutti jira. Agarsiistu baqa gamatti yaada. Baay'ee galatoomi jaalboona egaa kuni waan hedduu ilma namaatiifis dhaga'uun namatti hin tolle akkumaatu dura jettee
gochaatu kanneessa akkasii hedduu nama gaddisiisa. Mee waan kana wal qabatee ijoollee amma fixan kana maalinni badiin isaanii jedhaniiti jedha amma wanti akka odeeffannoo qabdanitti ijoolleen kun maal balleessaniiti kan isaanii ajjeefamanii jedhama. Gama biraatiin immoo warri waan kana raawwatu waraanni kun akkamitti ijoollee kana beekamoo warruma ganda keessa jirutu kaabineedhuma ganda keessaa fi aanatu waan kanarratti bobbahee uummata kana ficcisiisaa jira. Uummanni yookaan immoo namni naannoo jiran wanti isaan irraa beekan kana wanti jedhanii himatan jiran. Sababa Oromummaa kee qofaa fi kanatti duutuu siin jedhu warri afaan Amaaraa keessaa dubbatanii innaa ajjeesan jedhan jaarsi tokko kana jaarsa du'aa maal hojjaa ajjeefna jedhanii innaa ijoollee qalanii jedhee namichi jaarsi wayii ijoollee bira jiru jechoota kana nuu kennee isa kanas qalaa jedhee bulchaa dhimmi nageenyaa aanaa Coobii Gabbisaa Baqqalaa jedhamuun beekamu kanallee ajjeefnu jennaan kana maatti goonaa har'a du'aa bor du'aa isaa hin beeknu kan kun ofiifuu nurraa du'eera ijoollee gan umurii dargaggummaa keessa jiran qaluu ajjeesuu danda'uu qabna jecha akkana jedhu kaabinoonni aanaa jedha jaarsi umurii waggaa 75 tokko kan nutti ta'e dabalataan gidduudhuma kana torbee darbe kana keessa kananii raggaasaa kan jedhamu magaalaa Gincii keessatti rasaasa 4 itti roobsanii akka isaan ajjeesan quba qabdunatti fakkaata uummanni guutuun uumuu jedhee iyyaa jira jechuudha. Asii fachiin qabu wanni isaan du'aniif Oromoo ta'uu kee qofaaf duudhachuudha malee hiika biraa tokko illee hin qabu. Namni kana gochaa jiru kaabinoota aanaarra hojjetan, kaabinoota godinarra hojjetan, dhimma nageenya aanaa kan hojjetan. Isaan kun immoo warri barnoota qaban mana yeroo kanatti uummata nagaa dhumnu keenya ilaalu jedhanii hojiidhuma mootummaa Itoophiyaa Itoophiyaa kanatti gadhiisanii bahanii warra agartee barnoota hin qabne waardiyyaa irra turan, waardiyyaa mana barumsaa irra turan, agartee milishaa gandaa irra turan. Isaan kana fuudhanii dhimma nageenya aanaa tolchuu, bakka itti gaafatamaa waajjira dhaabaa paartii badhaadhinaa tolchuu, mana murtiitti geessuu, waajjira poolisii galchuu. Isaan kun gadi yaa'anii jennaan kallattumaan ergama naftanyaa irraa fudhatanii ba'an sana uummati ka barbaadan qaluu, ka barbaadan rasaasan ajjeesuu, ka barbaadan immoo ibiddaan gubuurratti fuulleffatanii jiru jechuudha. Deeggarsi isaa inni jira, humna addaa Amaaraa, humna addaa Eertiraa, ijoollee kun humna addaa Oromiyaa jettee wanti isaan kana dabalatee guutummaatti gubbintu sanyii raawwataa jira jechuudha gabaabumaan yoo ibsamu. Waan hedduu nama gaddisiisu jaalboona. Egaa mee waan kun uummanni Oromoo akkuma beekamu haala amma mootummaan baay'ee sardamee jira. Mootummaa maaltu jira miti. Awurooppaanis Ameerikaanis akka jiranitti fuularraa garagarfatanii jiru. Isaan immoo biyya keessa abdii kutannaarran haala suukanneessaa kanaan uummata fixaa jiru. Isa kanaaf wanti warra uummata keenya godinaa fi aanaa irratti ganda keessatti kaabinoota hojjechaa jiran kana akka waraana bilisummaa Oromootti yeroo qabdanillee uummata kana isin akka yeroo akka barsiisaa jirtanii fi hubannoo akka kennaafii jirtanii kan argaa jiru. Isaan garuu gochaa suukanneessaa obboleeyyan isaanii, abbaa isaanii, obboleettii isaanii, haadha manaa isaanii irratti raawwachaa jiru. Kanaafi warra kanaafi dhaamsa maalii qabdan, gorsa maalii kennuu dandeessan? Akkamiin uummanni kun hubachuu danda'a? Isinillee bosona jirtanii qawwee baattanii isinii wajjin walitti dhukaasanii isin wajjinini waan feetan wal gochuu dandeessan. Garuu uummata qulqulluu, uummata nagaa qabu, uummata horii isaatiif katu, ijoollee isaa guddifachuu fi walii gadi fiigu. Warra kanarratti yeroo tarkaanfii fudhatamu namoonni kun bifa kamiin gorfamanii deebi'u? Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Kan jedhu irratti mee warra keessattuu kaabinoota waraana Eertiraa fi humna naannoo addaa Amaaraa dura bu'anii uummata Oromoo akkasittiin dararaa jiran kana bifa kamiin uummata Oromootti hubachiisuu dandeessu? Isaaniifillee dhaamsa akkamii qabdu? Gorsa akkamii qabdu? Egaa kun nuti waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti argamu lafa deemu kamittiyyuu haalli amma ta'aa jiruu fi sirni amma ittiin uummanni keenya gudaa jiru maal akka ta'e guyyaadhaa daqiiqaatti yeroo argatetti barsiisaa deema. Akkamittiin nagaa waaraa, hubatinsa waaraa argama biyya keenya keessatti nagaa ta'uu jiraachuu dandeenya kan jennu guyyaadhaa guyyaatti yeroo hundumaa mala uummata keenya mariisisaa oollaa. Uummanni keenya immoo falli jiru maali jedhee yeroo nu gaafatutti qawwee hidhachuu qofaa uummataan lagatee nutti dhufe kana daangaa tarkaanfatee dhufe kana qe'ee keenya irratti mana keessa
lafa keerratti dhufee sijjeessaa oolu tolle keessa jalatti gudeedaa oolu kana akkamitti ilaaltu ka jedhu kana barsiisaa oollaa falli isaa hidhannoo akka ta'e hundi isaayyuu irratti walii galee jira. Ammoo addatti dura bu'ummaadhaan agartee hooggansaa warraa kana fudhatanii warra akka kaabinee Dandaasaa ta'u kaabinee aanaa dhimma nageenya aanaa haa ta'u isa kun erga fudhatanii ilmaan naqanyoota kana baatanii uummata nagaa fichisiisaniif aanti nuti akka waraana bilisummaa Oromootti qabnu har'a gaafa seeraas gaafata seenaa kan hin baane kun qabaadha. Immoo biyya biraa hin qabdanne. Diinni keenya boru nurraa galuu danda'a. Biyya isaatti deebi'ee galuu ni danda'a. Garuu nuti wal biraa hin gallu wal faana jiraanna biyya keenya keessatti abbaa biyyummaa kabachiifanna jenne malee nuti uummata Oromootiin miti qabsoo dallee jirru. Akkanatti hubachuun gara qabsoo uummata Oromooti. Har'a uummata nagaa gochisu kanneen irratti raawwataa jiru kanaaf hubattanii gara uummata keessanii akka dhaabattan guyyaadhaa guyyaatti dhaabnaa fi garuu dhagahuutti hin jiran. Maaliif jennaan har'a nyaatee du'aa akka harree sana gochi isaan yaadan kana malee uummata kiyyaa biyya kiyya ka jedhu mataa keessaa hin qaban. Dhala isaanii yoo barbaaden fuudhanii biyyoota biraa biraatti gurgudaansifataa jiru. Ofii isaaniifi garuu haadha ajjeesaa qabanii mana irratti gubaa ajjeesaa wayyaa irraa baasanii gabaa keessa qullaa oofaa taatee akka kanaa kana mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesaa gocha akka kanaa kana guyyaadhaa guyyaatti raawwachuu jiru. Isaan kanaaf dhaamsa namallee qabu irra deebine maqaa Oromummaa waaqqatiina. Oromummaan marseen miti wanaabamee kan namaa kennamu dhalootaan arganne. Uumama Waaqayyo irratti nuume dachee Oromiyaa irra jiraanna. Kanaaf biyya keenya keessatti nagaa barbaanna. Nagaa kana warri barbaadan immoo koottaa gara uummata keenyatti deebi'aa jechuun jirra gama keenya. Baay'ee galatoomi Jaalbona. Mootummaan kun filannoodhaa jedhaa. Yeroo uummanni addunyaa bifa haala mootummaan kun gadhiisuu qabaa. Aangoo gadhiisuu qabaa kan jedhanillee akka Ameerikaan illee UN illee yookaan waraan erginaa yookaan taa'aa mari'adhaadhaa yeroo jedhamaa jiru kanatti isaan uummata fixaa jiranii mootummaan naannoo Oromiyaa jedhee of waamu kun yeroo akkasitti addunyaan mootummaa namicha muummicha ministeeraa ofiin jedhee of waamu kana yeroo lakkii taa'ii mari'adhu jedhaniin kana akka Oromootitti maajoritiin biyya sana keessa paaworiin biyya sanii Oromoodha waan ta'eef namichi kun Lammaa Magarsaa yeroo rakkoon akkasii mootummaa TPLF geggeessaa ture san keessatti gaafa raafamuu mootummaa kana argu gooftaan keenya uummata keenya waliin dhaabbanna malee nuti nama biraa waliin hin dhaabbannu kan jedhu ejjennoo akkasii fudhatee uummata isaa wajjiniin dhaabbatee jijjiirama jedhamee Oromoo harkaa ba'e san dhufe jechuudha. Shimallis Abdiisaa haala amma addunyaan jedhu kana otoo dhagahu maaliif tarkaanfii akka obbo Lammaa Magarsaa san fudhachuu dadhabeettee yaadda? Moo namichi kuni homaayyuu waa tokko keessa hin jiru, waa tokkoyyuu hin beeku, dandeettis hoogganas hin beeku kan jedhu moo maalidha wanni isaa moo ofumarra rafaa jira? Kana ani gamatti kan hubadhu jalqaba sinii kaaseen ture jechuudha. Innis maalinni hooggansarra namoonni har'a jiran namoota agartee maal nyaateen bulaa ijoollee kootiin maalallaadha ka jedhu malee hooggansuma impaayirummaa jalatti iyyuu namoonni hubatoo ta'an hedduun isaanii jiru. Fakkeenyaaf Lammaa Magarsaa fa'aa sirnuma impaayiraa kana jalatti hoogganarra turanii waa aga ta'e tokko nama waa hubatudha. Nama siyaasni garamitti dambaliin uummataa garamitti jira ka jedhu waa adda baasuu danda'u. Kun garuu bulchiinsa aanaa irraa qabatee kan godina irraa qabatee fardeen agartee fardeen waan garaa isaatti nyaatu ka yaadu malee mar'ummaan isaa kunoo achi baasee agartee xiyyaarota biyya alaatiin yoo gargaraa ta'anii dhufan kana akkaataa kana garaa achi baasanii bobbuu irratti hidhatanii hojjetan malee waa'ee uummata isaaniitiin walitti qabanii mar'ummaan isaanii guduunfatan hin jiran. Kana jechuun barnoota xixiqqaataa hubannaa hin qabanii bas namuma agartee gabaabumatti bahee galuu har'a eessan oola ajandaa nama hin qabne maaliif nama akka jiru nama hin beekne hooggansa sanarra oo maaliif akka ta'a eenyuuf ta'a ka jedhu adda baasee nama hin beekne jechuudha. Jabbii agartee namtu waa tokko homaa yaadne fuudhanii iddoo sana kaa'anii sun immoo maaliif ta'e ka jennu har'a ati abbaa loonii dhibbaa yoo taate nama horii kee akka gaarii itti tiksuu danda'u gabaree qaxarata. Kana jechuun nafxanyaan seera ofii tumte kanarratti akkaataa ofii barbaadde sanarratti uummata Oromoo golee kana keessa akka nuti gadoofuuf akka fedhii ishii sanatti akka socho'uu danda'u waan beektuuf fuutee achi geesse malee Oromootu filatee mootummaa naannoo Oromiyaatu nuuf hin jireetti kaa'e tokko illee hin jiru jechuudha. Asirraa waa hubachuu danda'uu qabu. Kanaaf tortoraarraa urgaa'an eeganii jedhan
nama akkasiirraa waan haasaa akka kanaallee hin eegnu. Garuu uummanni keenya maal ta'uu qabaree nama akkanaa kanarratti ka jennu jabaatee tokkoomee tokkummaa isaa daraan cimsatee miidiyaa qaburratti alaatee sangurra isaa wal dhaggeeffatee maaltu ta'uuf jira nama akkamiitu nu fuuldura jira kadha'u akkamiin jijjiirrachuu dandeenya jedhurratti walii galee guutumaan guutuutti sirna abbaa hirummaa kana hundeen buqqisee Oromiyaa wal taabe akka isaarrutti baraan bu'aa hafuurraan kan hafe gonkumaa hoogganaa isa kana ka jennu mabbaa gataatti mabbaa maaliif jedhamee Oromoon akka waliin ta'an sun jijjiirama nuuf hin qabu jedhee akkasitti nu gadda malee nama hoogganaa dhagee nama kana waamuyyuu ani nama natti fakkaatu gama kiyya. Baay'ee galatoomi jaalbona wanni ammarraa dubbachaa jirru walumaa galatti Oromoon bifuma amma ati ibsite kanaan aanaa cobii keessatti shawaa lixaa keessatti illee akkasuma maali shawaa kaabaa keessatti illee yaada wal fakkaatatu deemaa ture dheengadduma dhiyoo kana namoota ijoolleen isaanii baqatanii manni irratti gubatee gara baaleetti baqatanii jirantu jiranii kan warri kaan immoo mana hidhaa keessa jirantu jiranii isaanillee akkasumatti gaafannee yaaduma wal fakkaataadha kan isaan kennaa jiran. Haaluma kana wal qabatee ammas godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo ajjeesanii eega ajjeesanii booda lafarra harkisaa jiran nama lubbuun qabne jechuudha. Kana yeroo siin jedhu suuraan isaa dhufee nu bira jira yoo maxxansine miidiyaa irratti baay'ee shook nama godha waan ta'eef kan nuti wantoota kana qabaa jirru jechuudha. Isa kanaaf mee akka Oromootitti mootummaadha namichi ofiin jedhu akkumaatu amma ibsite nama yeroodhaa yerootti waan nyaatee buluu fi ajandaa itti kenname walii gadi oofu malee uummata kana fuuldura taa'aa jira uummanni kun dhumaa jira maaliif uummanni kun du'a kan jedhu namni gaaffii kaasu hin jiru. Isa kanaafiyyuu uummanni Oromoo kan biyya keessa jiru kun amma gadi bahee falmachuu hin danda'a. Yoo hin danda'u ta'e maal gochuu qaba? Yoo hin danda'e ta'e maaliif taa'aa jira? Haa ta'u namni mana keessa ciisee abbaa ijoollee jaatti dhumaa jira. Qeerroo miti kan dhumaa jiru. Walloo keessatti akka kana, Wallagga Lixaa keessatti akka kana, Booranaa fi Gujii keessatti waa wal fakkaataadha. Arsii fi Baalee keessatti, Harargee keessatti waa wal fakkaataadha. Amma dur qeerroodha kan adamsaa turan. Amma abbaa ijoollee ja'a, abbaa ijoollee shanii, abbaa ijoollee lamaati kan isaan ajjeesaa jiran. Isa kanaaf duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanaaf uummanni kun maaliif ofirratti callisee ilaalaa? Namoonni mootummaa keessa jiran kun gahee jedhanii maaf hin kaane akka duraanii sanitti? Egaa isa kana amma jalqabaa akkuma ati naaf kaafte sana warra ajandaa har'a maaliin bullaa ittiin maaliin oollaa nyaanne bullaa warra akka kanaa kanatti uummata kana fuuldura jira fuddubaadhaa ifa galaadhaa rakkoo amma uummata deemaa jiran silaa bakka bu'aa uummataatu miidiyaattis bahee uummatattis bahee hima. Har'a isaan garuu gaafa ajjeesanii deebi'an maal jedhuuni shoortoota ajjeefnee deebine. Garuu kan isaan ajjeesan qotee bulaa nama barnoota illee hin qabne. Uummanni Oromoo barnoota hin qabu baay'ee isaa quba qabna jechuudha ifaan ifatti beekamaadha waan irraa wantoonni hin qabu. Maaliif jennaan amma isaan yeroo taaddataa birruufaa qabsoo keessanitti amma isaan jaarraa afur imaan naxanyaa barannutti xiqqoo tokko duubatti nuu eegaa akka jedhan illee nama jirti seenaa keessatti akka adda addaatti naasa'ama barreeffamaa yoo arguullee baate. Har'a garuu kan keenya mana barnootaayyuu gaafa galu namoota agartee naxanyootatti dhiyaatan erga naxanyaa qabantu bartee isaanuma jalatti kunoo xiqqoo tokko dhiyeenya kana keessa bara waggaa kurnaan hin lakkaawwanne kana keessa waa barate namoota barnoota iyyuu homaa hin qabne waa'ee siyaasaa maal akka ta'e hin beekne maaliif akka dachee kanarra jiraatu eenyutu dacheen kun irratti uumame iyyuu adda baasanii hin beekne fixuutti jiru jechuudha. Maaliif gargaarfammaan nagee uummanni kun kan jedhu garuu warra ammati jennu kana akka hooggantaatti uummata kana fuuldura jiranittu kan ajjeesanii kan ija qaba jedhan kan wal dhaga'uu danda'u jaarsaa addaasii ajjeesanii akka gurri isaanii waliin qaban bineensaa isaanii kaan ajjeesanii kaan hidhaatti kaan biyyaa ari'anii gurri uummataa duudaa ta'ee jira. Har'a garuu taa'ee laalaayii kana booda akkam ta'uu qaba kan jedhu taa'ee laaluutti hin jiru haala nuu mijeessaa hin lollaa kana booda jechuudha. Jettee amma kutaa nuti koonyaa nuti keessa sochoonu kana keessa golee Oromiyaa keessaa kan giddu galaa haala nuu mijeessaa ijoollee keenyaa fitan kana booda ijoollee koduutu taa'ee ija kijaan laaluurra ajjeesee du'uun qaba kan jedhu nutti bu'aa jira. Innaan nu arginu immaan addaatee guddootti mul'annu itti mul'anne as mana keetti galuudhaan abbaa ijoollee jahaas haa ta'u walgahis haa ta'u ijoollee isaas haa ta'u billaan qalanii biraa deemuu yookaan biyyatti naqanii gubuu kanaa jennee uummatatti nuti guddoon mul'annu innaa mul'annu bifa maal ta'eetiin barnoota isaanii kennee bira dabarraataan kana. Innaa nu argu garuu immaan isaa duguuggatee
Loluu qabnaa haala keessaa. Kana booda qawwee barbaada akkas qawwee dachuu dandeenyu qofa nu mijeessa haala falli biraa hin jiru. Ennaa haadha manaa kiyya giddaan guban wayyaa irraa baasanii taa'ee ilaaluurra ofii kootii dursee gubatee kan dhaga'uu dhabuu wayyaa kan jedhu dhaadhessiisaa jechuudha. Kanaaf amma falli jiru mootummaatti gara qabsoo hidhannootti deebi'ee jira uummatitti. Kan ammoo sabeessuu kan danda'u qaama dursee hidhate sanaa fi qaama akka waraana bilisummaa Oromoo walii galaatti irratti illee hojjetamuu jira yaadamuu jira. Kanatti seenaa jiraadhaa jechuun adanni beeku kana. Baay'ee galatoomi jaalboona. Egaa akkumaatuu jette Oromoonni wanni inni taa'ee eeggatu hin jiru. Fakkeenyaaf waan baay'ee nama gaddisiisu keessaa Oromoo lubbuun jiru otoo hin taane Oromoo amma fakkeenyaaf kan du'ee jirullee obboleessa keenya jaalatamaaf kabajamaa artiist Haacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu waggaa har'aati waggaa kana keessa kan inni du'e gaafa 29ti. Siidaa isaa warqiidhaan ijaarraa kan jedhu Taakkalee Uumaa gadi bahee miidiyaa addunyaa fi uummata Oromootiif waadaa seenee deemee ture jechuudha. Amma siidaa san bakka bu'uura siidaa san dhaabaniyyuu siidaa sanii diigamee badaa jira. Isa kanaaf kan lubbuun jiru otoo hin taane warruma seenaa Oromoodhuma ta'uu isaatiif lafuma isaarratti qeedhuma akaakayyuuf abaabileen isaa irra turetti lafa kanarratti wanti akkasii raawwatamaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo biyya alaa kana keessa jiru isinis akka waraana bilisummaa Oromootti wanni cimsitanii uummata Oromoo keessattuu daasporaan Oromoo shoora olaanaa taphachaa jira. Gara fuulduraatis taphachuuf deema. Egaa haala hundumayyuu hubatee jira jedhee yaada. Kanaafuu isin akkamitti ilaaltan? Mee amma siidaan Haacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa kanatti diigamuun Finfinnee keessaa gama biraatiin immoo naannoo warra nafxanyootaaf immoo lafa kennanii lafa kaarimeetirii 10,000 kennanii aadaa keessanii fi afaan keessan irratti guddifadhaa jedhama. Wanti kun akkamitti ilaaltan isin? Lafni siidaan irratti dhaabbate kun yoo akkam xiqqaatee yoo akkam guddatee kaarimeetirii 100 waan ta'u natti fakkaatu. 50 hanga wannoo yoo kana hanga 50 hanga 100 ta'e. Kanaaf wanni kun akkamitti ilaaltanii maalinni wanni deemaa jiru kuni waraanni bilisummaa Oromoof hoogganni bilisummaa Oromoo bifa waan kana akkamitti uummata Oromootiin dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama dhukkuba yoo waan kan dubbatan garuu isinirraa yoo dhagahan uummanni Oromoo kana caalaa hojjechuu danda'a waan isin haasoftan hojiitti hiikuu danda'a fi isin gaafachaa jira. Isa kanaafiyyuu mee akkamitti ilaalta wantoota amma lafa kanarratti mucaan kun Oromoof jecha lubbuu isaa kenne okay namni ajjeese shaneedha jedhanii shaneerraa deebi'aniiti TPLF jedhanii TPLF irraa shaneetti dhufee hanga ammaatti dhugaan isaatu hin baane haqni isaatu manni murtii dhaabbatee waggaa tokko guutuu manni murtii nama ajjeese arguu hin dandeenye. Namoota qabaman bilisa jedhee gadhiisaa jira. Kanaafuu kana akkamitti ilaaltame? Jalqabumayyuu ajjeesee ka'ee kan siidaa fi idaaraa ka jedhu roorroo natti fakkaatanaan. Maaliif jennaan ofii isaatii eega ajjeese siidaa inni nuu ijaaru tokkollee hin jiru. Sirnicha obboleessa keenya jaalatamaa kana nu biraa dhabamsiise kana sirna sana dhabamsiisutu fana malee biyyaadhaas ta'e biyya keessaa maallaqa isaa ta'u dandee isaa kan fuudhee harka mootummaa kan isaa nu biraa nyaate kana obboleessa keenya nu biraa nyaate kanatti bilbisan maallaqa sana dabarsanii kennanii agartee biyyoo walitti qabanii suura isaa fakkeessanii ajjeesuu kan dhaaban sun waan nu gammachiisitti qabnu waraana bilisummaa Oromoo. Mee fakkeenya kanan si kaasu adda Amaanu'eel Wandimmoo Dambidoollotti gaafa ajjeesanii uummata fuulduratti masqala Addabaabayitti ajjeesanii. Har'a garuu Amaarri immoo istooppii Amaaraan jiinoosaayid istooppii Nafxanyaan jiinoosaayid jedhanii nu jeessanii ka'anii reeffa keenyallee haatanii itti hiriira bahuu jiru jechuudha. Roorroon kanaan olii jiraare nu jeessanii ka'anii siidaa isaan jalqabayyuu nu ijaaran hin jiru. Siidaa isaa jiksanii viidiyoon har'a yookaan silsilinaa paartiin har'a hojjetu kun ilmaan nafxanyaatti kennuuf jettee jechuudha. Siidaan sun dhaabbachuun nu gammachiisu. Kanaaf jennaan eenyutu dhaabe eenyutu ajjeese ka jedhu adda baafannee waan beeknuuf jechuudha. Baay'ee garaa kan
yeroo waan sana yaadadhu amala namummaa keessaan baachuudha miira hamaa tokko nutti dhaga'amanu ajjeese ka'ee har'a immoo siidaasaan sii dhaaba goota keenya eenyutu ajjeese eenyutu immoo dhaabata eenyuun immoo dhaabata dachee oromiyaa keessatti abbaa biyyaa oromoo gaafa ni miidiyaa jalaafatan nama ajjeese beeku waan ta'eef nama nagaa guyyaa lama sadii qabu hin gadhiisu bilisa kun jedhani namni isaan ajjeese qaama mootummaati waan ta'eef mootummaa akka ta'uu danda'a shimalis ta'uu danda'a hin beekamu akka uumaa ta'uu danda'a abbaan ajjeese isaan wal beeku nama nagaa immoo uummata kan afaan faajjessuuf jecha qotee bulaa wayii karaarraa qabanii qoranneetti nagaa ta'ee bilisaa nama biraatti barbaaduuf jirraatiin jedhu ilaalchota akka kanatu jira jechuudha biyya Itoophiyaa kana keessa. Kanaaf iyyuu waan kaarimeetira sana osoo hin taane kaarimeetira 100 siidaan irraa jige sana osoo hin taane waa'ee Oromiyaa dubbachuutu dur sanatti fakkaata. Gaafa sana gumaan goota kanaas deebi'eera. Siidaa goota kanaas immoo bakka gaarii bakka dhageettii qabu Oromoo fuulduratti guyyaadhaa baraadha nutti ijaarrachuu dandeenya malee warri ijaare seenyu warri jigse seenyu warri ajjeese seenyu jechuutu murteessaadha jechuudha deebisa kana argachuuf. Uummanni Oromoo akka yaadde maallaqa fidannaan yoo ittiin ajjeefamanii dhala maallaqa bugureetti kenne ajjeesanii kaanii birrii itti gumaa yaasanii jecha sababa ajjeesanii fideedanii immoo maallaqa itti nyaatan. Kun salphina. Salphina akka kanaa kana teenyee gurraan dhaga'uu akka jedhu eega guyyaa gaafsanaatii dargaggeessi qeerroon Oromoo dhiiraa dhalaan hedduu isaa qabu osoo seenillee hin jiru. Hagammaa immoo hubannoo dhabee ergama ilmaan naftanyaa fudhateen kutaa 12 keessaallee warri ba'anii irratti mootummaa gubbaa hin jiru. Isaan kanaa illee lafaa gara uummata keessanitti deebi'a. Du'a yoo taate bisaanuu nama ajjeesti, qofaanuu nama ajjeesa, biyya ofii wareegamuun immoo du'a osoo taane jireenya natti fakkaata. Kanaafuu akkasitti gara kanatti deebi'a kan hin jedhu yaada akka kanaa kanan qabamu. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Egaa waa hedduu irraa dubbannee amma waa'ee gara waraanatti haa deebinu. Mootummaan kun isin fuuldura dhaabbatee isin lolaa jira moo waraanni mootummaa kana eessa dhaqe kan gara lixaa jiru kun hin jiru gamma gara aanaa jalluu keessas gara nama 90 wayii jira malee waraanni hin jiru kan jedhani shubuxee keessa dheengadda ijoollee qabanii deemanii garuu namni hin jiru waraanni hin jiru jedhan. Waraanni kun garamitti deemaa jira eessa dhaqaa jira Eertiraa irraa ni dhufa naannoo Amaaraa irraa ni dhufa garuu lafa isaan jiraatan baay'ee hin argaman. Kuni eessa dhaqanii jennee yaanna yookaan immoo maal ta'aa jiran isin wajjin wal lolanii dhumaa jira immoo biyya harka kennachaa jira immoo biyya gadhiisanii bahaa jiran. Harka kennachaa jiran illee inuma jiru garuu irra guddeessaan bifa agartee akkaataa uummata keessa faffacaasuu kana yaalii gootee jirti. Guutumaan alifarraa jiru ka'ee sarara giddu gala kanatti deebisteetti. Maaf jennee keessoo isaaniitiin icciitiin gaafa qorannu waraana giddu galaa kana dhiibnee gara daangaarratti deebifnee daangaarratti waggaa warri kunnaa dhukkubni keenya guddaan waraana giddu gala jiru yookaan immoo itti shaggata giddu gala Oromiyaa guutuutti marseessitu dhibee guddaadha. Daangaarra waraanatti maratti guyyaa walitti dhufamnee karaa irratti wal dhoowwuu dandeenya. Isaan kun hooggantoota sirna impaayirummaa tiksan qondaalota impaayira tiksan olaanoo guyyaatti ajjeesu. Eegumsa sirna impaayira irratti warra hojjetaa jiru isaan kanadha. Kanaafuu isaan kanatti duuluu dandeenya kan jedhan daangaarra kan jiran agartee magaalota gurguddoo irra kan jiran guutummaatti guuranii fakkeenyaaf aanaa Amboorraan, aanaa Ilfataarraan, aanaa Cobiirraan, aanaa Kaachisiirraan, aanaa Midaaqamniirraan mee jiraattota aanaa miti jiraattota naannoo sana uummata Oromoo gaafachuu dandeessu jechuudha. 300, 400, 500 gad guuranii amma sochii bahuu wal dhoowwinee jirra jechuudha. Haalli keessatti baay'ee akka hanjaan taane beekamaadha. Uummatuma keenya keessa wallaalleessaa oolaa jechuudha guyyaatti gara biraa dhaqan illee hin qaban akkasitti nu gaddaani garuu. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa gaaffii deebii bareedaa naa kennite egaa akka waliigalaatitti jiddugaleessi kuni bifa qabsootii fi istiraateejii qabsoo Oromootiifis nafxanyoonni kufuudhaa fi irra caalaan waraana jiddugaleessa Oromiyaa jiru kana yoo lolli ka'ee dippiloomaasonni dhaga'uu karaan ni citaa hooggantoonni dhufanii mootummaan addunyaarree gaazexeessitoonni illee yoo dhufanii naannoo san qoratanii lafa fageenya waan hin qabneef akka salphaatti dhaqanii ilaaluu danda'anii so kanaaf isaanii humna qabanii fi dandeettii qabaniin waraana jiddugaleessaa kana dhabamsiifnaa kan jedhu karoora qabanii jette. Egaa isinoo akka waraana bilisummaa Oromootti akkamitti dandamachaa jirtan? Akkamitti fuuldura dhaabbachaa jirtan? Injifannoon isin argachaa jirtan maali? Gama biraatiin immoo warri harka kennu kun yeroo isin gaafattan
maaliif dhaqanii lola kana kan dhufan eeyyamamaniiti moo dirqamaniiti? Isaan kun egaa gaafa dhufanii harka nutti kennatan kaleessa agartee nuti Oromoodhaaf lollaa jee daangaa Oromiyaa Rippaabilika taate ijaarran goyoomsanii kan barumsaafaa humnaan illee qabanii dhufuudha. Gaafa atti dal'u garuu ergama biraa osoo hin taane ergama naftanyaa fudhannee socho'ii itti nu eegalan. Hojii naftanyaa yookaan immoo sirna naftanyaa gabbaasisan akka hojiitti nuuf nu dirqanii. Eegasii baanee immoo humnaan deemaa Oromoo ajjeesaa haadha jeesaa irratti mana gubaa jaarsaa jaarti beekaa kan jedhanii balda yookaan immoo kutaa Oromiyaa kana keessa jiran namoota gurguddoo jedhaman ajjeesaa jedhanii. Isa kana immoo Oromoo ta'ee dhalattee kana gochuurra Rabbi nu milkeessee isin baane bulcha keenya. Darbi dhiifama walii goonee wal faana gara sirna impaayirummaa kanarratti fuulleffachuuf fala. Dirqamneetii nu ergu malee jaalannee miti. Yoo gochuu baanne ibiddaan nu eegu. Kan nu eegu ilmaan Amaaraa fi ilmaan Eertiraati. Anis guddichi har'a ilmaan Oromoo Amaaraa keessaa. Waan akka kanaan gara kanatti dhufu fannaa akkanaa irraa wal buna. Baay'ee galatoomii jaalboonaa egaa wanti gara fuulduraatti amma isaan filannoodha jedhanii jidduu filannoon akkuma jiru lixa shaggar keessaa bakka hedduu keessatti buufanni filannoo gubatee jira. Abdii kutannaadhaan uummata fixuutti jiranii wanni irra deebitanii uummata kana dhaamtan yoo jiraate akkasumatti waamichi isin firoottan Oromoo warra afaan Oromoo dhagahan warra sabaaf sablammii akka Oromootti cunqurfamanii bifuun wal fakkaatan ajjeefamaa jiran isaaniifillee waamichi yoo gootu kan jiraatan gama biraatiin immoo uummanni Oromoo ammallee qophoofnee jirraayi. Mootummaan addunyaa mootummaan kun akka ka'u hin fedha waan ta'eef akka bara 2018 san wayi taanayi waraanni bilisummaa Oromoo hammam jabaatee jira. Wanni kun ammallee rakkoo kana caalu yoo kan nutti dhufu ta'e sodaa qabnaa kan jedhanii jiranii. Qophii isin qabdanii fi akkasumatti dhaamsa sabaaf sablammoota isin waliin dhaabbatee biyya kana keessatti nagaa buusee sabaaf sablammiin illee akka nagaan bahu warra barbaaduu fi achumarraan dhaamsa kee dhaami asumarratti goolabna. Kun egaa jalqabumarratti gaaffii natti na gaafattee kaa hafe illee jira. Inni keessaa hafe injifannoon isin argachaa jirtan waraanni mootummaa yookaan immoo mootummaan humna qabu hundaan duulee waraana bilisummaa Oromiyaa jiru balleessinaa ka jedhu sana wajji wal qabataa jechuudha. Nuti guutummaatti baduu ka dandeenyu uummanni Oromoo golee Oromiyaa kana keessa jira yoo badan qofa kan nuti baduu dandeenyu. Kana jechuun maalinni har'a sirni kun sirni waraanni bilisummaa Oromoo qabatee jiru maal ta'e Oromoo hubateera jechuudha. Qabeenyi keenya guddaan yookaan immoo meeshaan nuti guddaa harkaa qabnu dugda diina keenyarraa hiikkannee dhachuutti jira. FTV garagaraa maas miidiyaa garagaraatiin oofamaa jira. Bilbilaan wal quunnamuu jirra arguutti jiru. Oddoolee garagaraatti injifannoon waraana bilisummaa Oromiyaa kana keessatti galmeessu waan baay'ee uummata Oromoo gammachiisee fi itti milkaa'edha jechuudha. Har'as immoo akka bara 2018 kana taanaa jedhanii warri yaaddoo akka kanaa qaban warra biyya keessan taanee biyyoota alaa jiranii waraana kana ijaan arguu hin dandeenye malee uummata keenya keessatti gabaa keessatti agartee lafa bakka malee jiru yookaan immoo bulchiinsa gandaa jiru naannoo uummanni baay'inaan jiru keessatti olii gad walariif wallollee meeshaa guddaarraa hiikkatee yeroo deemu uummanni keenya milkaa'ina adda addaa gammachuu adda addaa keessa jira argaa jira. Akka humni kun humna ta'ee gad ba'e. Har'a Oromoo biti fira Oromoo biti diinni Oromoo iyyuu akka waraanni bilisummaa Oromoo humna ta'ee gad ba'e argee jira. Kanaaf immoo qophaa'anii jiru taanaan uummanni kun itti qophaa'ee ofii isaatiif waraana kana lolchiisuuf qophiitu ta'e taanaan waraanni kun akka bara 2018 sana sun taane yeroo dhiyoo bilisummaa uummatichaa gonfachiisuuf warra guyyaa socho'u gaheera jechuudha. Kanaaf akkanatti hubachuu danda'utu nurraa eegama. Baay'ee galatoomii jaalboonaa egaa maqaa walabummaa News Network fi dhaggeeffattoota walabummaa News Networkitiin hedduu si galateeffadha. Egaa yeroo gaarii qabaadhuti walitti deebineet haalli isin keessa jirtanii fi uummanni keenya keessa jirullee wal iyyaafannee isin iyyaafanneeti isin gaafannaa dhuftanii isinillee sa'aatii lolarra jirtan irratti dadhabbii qabdan beela qabdan dheebuu qabdan irratti as deebitanii sagalee keessan uummata Oromoo biraan gahuudhaaf yaada keessan saba keessanii ibsuudhaaf hedduu galatoomaa hin jedhaa irra deebi'ee ulfaadhu horii buliin jedha.
Tole galatooma isinis horaa bulaa eegana. Hayyee galatooma.